Gaafi baay'een aara dhugaa social media kanarratti especially Facebook irratti ijoollee faayidaa dhuunfaadhaaf ganda isaanii keessatti amantaa isaanii keessatti dhokatanii waan Oromoo diiguudha godhu faayidaa dhuunfaadhaaf Oromoon yeroo kanatti rakkoo gandaa rakkoo amantiin qabu. Competition keenya nu gidduutti ta'uu osoo baatee wanni waliin dorgomuu qabnu guguddaan kanuun alaa warroonni humna guguddaa qaban hin jiran waan ta'eef dorgommiin keenya anisii kuffisu osoo hin taane competition keenya saarkilii keenyaan ala goone yookaan ammootu akka inspiration qofatti osoo fudhanne waan positive inni qabu tokko isarraa osoo baradhee malee isa gadi butaa san godhaaf gurguddaa irratti nagabbazanii turanii kanarraa gadi bataam itti layyattedha. Hizbi keenya Rabbi isaa eebbisuu si'aa guddisuu ilma abbaadhaan otoo hin taane ilma abbaa caaluu fi abbaadhaan si'aa taasisu naa jedhanii galatooma anutuma sodaadhootoon kirkiruu kan dubbataa jiru of jajjabeessuudhumaa jedhanii namni yeroo sodaatu yeroo baay'ee funyaan isaatu finiina. Ofirratti argitan funyaan isaatu finiina. Ana ammoo funyaan qofaa miti harki kiyyallee miilli kiyyallee dhufqaa ture baay'ee nama sodaachistu ulfina qabu. Waan asii jedhan tokkummaan keessan kun gaaraayii keessan kun tokkummaa keessaniif ta'uu qaba ergaa jedhutu irra deddeebi'ee darbaa jira. Ergaa tokkummaa cimtuu daqiiqaa tokko kan caalleef obboleessi hangafaa Dr. Kiyaar Kadir Asbahanii tokkummaa keessan cimsadhaa isin jedhu daqiiqaa tokko caalaan kennuufi inshallah hundi keessanuu akkuma isin bira dhaqqabetti abdii qabaadhaa isin jedha ana hoo osoo jennu ana hoo jedhaati poostii keenyallee boon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.